Ashamaa akka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa qophii dambalii seeraati. Balaanesh Moo'isaan jedhama. Ogeettii seeraa fi gorsituu dhimma seeraati. Akkasumas qopheessituu qophii dambalii seeraati. Qophiin dambalii seeraa keenya kutaa jalqabaasaa eegallee jirra. Maarreegaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jechaa ogeessa seeraa nama cimaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Galatoomaa isinis baga nagaan nu eegdan. Mul'isaa Ejjetaan jedhama. Ammaaf dhaabbata Abukaatummaa Gumaa irraa biyya asuma. Tolee galatoomaa. Qophiin dambalii seeraa keenya egaa akkuma beekamu dhimma seeraa irratti xiyyeeffatee kan hojjetu. Jalqaba irratti kan nuti filanne dhimma maatiiti. Maatiin utubaa biyyaati. Mee dhimma maatii irratti obbo Mul'isaa egaa ogeessa cimaa fi nama muuxannoo yeroo dheeraa qabdanidha. Ka'umsumarraa maatiin maali kan jedhu nuuf ibsitanii gara qophii keenyaatti seenna. Akka waliigalaatti yoo ilaalle akkuma biyyaa ta'ee sadarkaa tajaajila addunyaatti maatii jedhamee kan beekamu iddoo lamatti baasnee dhiphisnee ilaaluu dandeenya. Akka malee hiikoo hedduu jira achi keessaa waa lama fudhannee ilaaluu hin dandeenya. Inni tokko maatii jechuun akka waliigalaatti namoota firummaa qaban godoo tokko keessa uummatanii iddoo tokko waliin jiraatan jechuu akka waliin namoota hidhatiinsa firummaa qaban mana tokko keessa waliin jiraatan maatii jennee waamuu dandeenya. Egaa seerri maatii kun yookiin maatiin kun waan hariiroo hawaasaati. Hariiroo hawaasni waliin qabaatudha irra caalaansaa. Kanaaf to'annoo mootummaa kan barbaadumti jennee fudhachuu dandeenya. Walqunnamtii hawaasni waliin taasisu, interaakshanii hawaasni waliin taasisu waan ta'eef seera hariiroo hawaasaati. Kanaafiyyuu giddugalummaan mootummaa barbaachisaa miti. Seeratti tumanii waan kana riguleet gochuun, hordofuun, to'achuun barbaachisaa miti yaadni jedhamu jiraachuu hin danda'u. Meegaa kanumarraan kaanee obbo Mul'isaa heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti maatiin maaliif beekamtii argate? Naannoleen naannu koonseptii yookiin yaadrimee federaalizimii haasofnaa jechuudha. Naannolee jennaan naannoo jedhamu. Jiraannaan biyyi jira, naannoon jira, yaadrimee federaalizimii haasofaa jirra jechuudha. Galatoomachaa. Mee naannoleen seera maatii akka baafatan kan ta'e maaliif? Galatoomaa qophiin keenya akkumatti fufeetti jira. Yaadni isin nuu kaastan dhugaa dubbachuuf yaada barsiisaadha jechuudha. Inumaayyuu maatiin maali? Bu'uura jedhurraa kaanuu ilaalle maatiin utubaa biyyaa ta'uusaa kan nutti agarsiisu jechuudha. Mee kanaan wal qabsiisee federaalaatti seera maatii qabaachuun ni barbaachisaa? Galatoomi galu. Egaa waan kun waan falmisiisaa waan guddaadha. Nuti akkuma ogeessaatti kan yaada kenninu yaadni kenninu immoo hawaasnis akka waliigalaatti waan irraa baratuun jiraata. Waa'ee maatii, waa'ee aadaatii wal qabataa akkaataa gaa'ilatti godhatan saba suntu murteeffata. Waa'ee maatiiti edda jenne. Tole obbo Mul'isaa guddaa galatoomaa istiidiyoo keenyatti waamicha keenya kabajanii waan argamtaniif ulfaadhaa jecha eegaa obbo Mul'isaan ka'umsumarraa kaastanii wanti isin nuuf dabarsitan ergaan uummataaf dabarsitan dhimma jabaadha jechuudha. Kanaaf maqaa dhaggeeffattoota keenyaa fi maqaa qophii dambalii seeraatiin guddaa isin galateeffanna.